Adda bilisummaa Oromoo ibsaan koloolessa 8 bara 2021 baaseen filannoon waxabajjii 21 bara 2021 Itoophiyaatti gaggeeffame jedhame ulaagaa kamiin iyyuu fudhatama kan hin qabne ture jedhe. Filannichi ulaagaa filannoo haqaa fi bilisaa kan hin guunne adeemsisaas ta'e bu'aansaa fudhatama kan hin qabne ta'u uummata biyyattiifis ta'e hawaasa addunyaaf irra deddeebiin ibsaa turuusaas yaadachiiseera. Akka sirni aangoorra jiru himatu Itoophiyaa keessatti filannoon gaggeeffame hin turre kan jedhu Adda bilisummaa Oromoo wanti biyyattii keessatti ta'e diraamaa qaamni aangoorra jiru ofumaaf karoorsee ofumaaf taphatu kan ittiin adeemsa diimokiraasii micciiruun kaayyoo ofiif oolfachuuf itti yaaledha jedhe. Filannichi kan paartiin Biltsiginnaa ittiin gara mootummaatti of jijjiiredha. Bu'uurumarraa yoo ilaalame garuu paartiin Biltsiginnaatu paartii seera qabeessa hin taanedha jedhe Adda bilisummaa Oromoo. Adeemsi Abiy Ahmed EPRDF diiguun paartii qeenxee Biltsiginnaa jedhamu ittiin ijaare adeemsa seeraa kan hin eegne akka tures yaadachiiseera. Paartiin seera qabeessa hin taane kun biyya bulchuufis ta'e filannoo biyyaalessaa qopheessuuf aangoo hin qabu jedhe. Kana malees erga Abiy Ahmed gara aangootti dhufees gaagaamni heera biyyattii irra deddeebiin mul'ateera. Paartii Biltsiginnaa mootummaa gochuuf adeemsonni seeraan alaa hedduunis deemamaniiru jedhe. Dhaaboliin diimokiraasii biyyattii kan akka boordii filannoolee tooftaalee garaagaraatiin kaayyoo Biltsiginnaa hangeessuu kanaaf oolaa akka turan yaadachiise. Paartileen mormituu kan akka Adda bilisummaa Oromoo fi Koongireesii Federaalistii Oromoo bu'uurumarraa eegalee filannichaa keessatti akka qooda hin fudhanneef dhiibamaa turreerra. Kanaaf ammoo filannicha keessatti hirmaachuufis hin dandeenye kan jedhu ibsi Adda bilisummaa Oromoo kun warrumtee paartii Biltsiginnaarraa yaada xiqquma adda taate qabatanii filannichatti seenan illee hireenii hiraarfamuu fi keessaa dhiibamuu kan isaan mudate ta'uu eere. Kana malees filannichi waraanaa fi haala nageenyaa hedduu rakkisaa ta'e keessatti gaggeeffamuu yaadachiisuun lixa kibba kaabaa fi giddugala Oromiyaa Affaarii fi naannoo Ogaadenitti lolli gaggeeffamaa turu darbees Tigraay ammoo waraanaa guutuu keessa turu ibseera. Yeroo filannoon kun gaggeeffame jedhametti Oromiyaan iddoowwan hedduun bulchiinsa waraanaa koomaand poostii jala turuus ibse. Uummanni naannoo waraanaa bahee sagalee kennuuf haalli isa dandeessisu hin jiru. Warri akka sagalee kennan taasifamanis sodaa fi dhiibbaa guddaa jala ta'anii hirmaatanii jedha ibsi kun. Taajjabdoonni filannoo idil addunyaa filannichaa lagachuun wal qabate ammoo filannoo qaama walabaan taajjabame miti. Bakka tokko tokkotti ammoo deeggartoota Biltsiginnaatu taajjabdoota filannoo ta'uun dhihaate jedhe. Waliigalaan filannoon gaggeeffame jedhame haala filannoo gaggeessuuf hin dandeessisne keessatti ulaagaaleen filannoo osoo hin guutamin filannoo paartiin Biltsiginnaa dorgomaa malee ofumaaf gaggeessee ofumaaf sagalee guddaadhaan ammoo mo'achuusaa itti labsatedha jedha ibsi Adda bilisummaa Oromoo kun. Filannoo kana bu'uuraa godhachuun paartiin Abiy Ahmed mootummaa haaraa jedhee of muudaa jira. Paartiin Abiy Ahmed adeemsa mootummaa godhanii of muuduu kana keessatti ammoo uummata Oromoo fi hawaasa addunyaa biratti fudhatama argachuuf maqaa Adda bilisummaa Oromoo seeraan ala fayyadamuun burjaajii uumuuf yaalaa jiraachuu ibsa ABO'n. Gochichi uummata abbaa qabsoo ta'e xiqqeessanii ilaaluu dargaggoo Oromoo lubbuu isaa qaalii kumaatamaan kaffalee sirna TPLF'n buqqisuun Abiy Ahmedin gara aangootti fidellee tuuffachuudha jedhe. Kaabinee haaraa bulchiinsi Abiy Ahmed tibbana hundeeffate keessatti bakka bu'aan murna dhiheenya Adda bilisummaa Oromoo irraa fottoqee sirna aangoorraa jiru waliin hojjetaa jiru. Obbo Qajeelaa Mardaasaa maqaa Adda bilisummaa Oromootiin ministeera ta'uun muudamuun ni yaadatama. Mootummaan haaraa bulchiinsi Abiy Ahmed hundeeffadhee jedhu fudhatama hin qabu rakkoolee biyyattii mudataniifis fala ta'uuf kan hin dandeenyedha kan jedhe Adda bilisummaa Oromoo. Rakkoolee biyyattii mudataniif fala dhahuuf uummanni biyyattii fi paartileen siyaasaa waloon akka hojjetan waamicha dhiheesseera. Uummanni Oromoo mootummaa ce'umsa Oromiyaa akka jabeeffatu sabaaf sablammoonni biyyattii mootummaa araara biyyoolessaa qaamni hundi keessatti hirmaate ijaarrachuuf karaa akka saaqqatan hawaasni addunyaa gama isaatiin gaagaamni rooga maraan biyyattii mudate xumura akka argatuuf yaada tokkoon dhiibbaa barbaachisu akka godhaniif waamicha dhiyeesseera Adda bilisummaa